hanga yoomitti walagaan dararama, hanga yoomitti uummanni waloo maqaa oromummaa isaatiin qalama, hanga yoomitti maqaa ilmi ishee waraana deemeef haadhi oromoo qalamti, hanga yoomitti abbaan mana keessatti ajjeefamee gatama, hanga yoomitti inni ilmaan oromoo akka bishaan lafarra yaa'a, hanga yoomitti oromiyaa yeroo hundumaa dhiiga ilmaan oromoo dhugdi, hanga yoomitti haadhi oromoo Ashama harka fuunee jira jirtu ijoollee Oromoo nagaa koodha galata waaqayyo nageenyi kun kan jaalalaaf kan kabajaa bakkumaa fi lafa isin jirtan addunyaa kana irratti isin akka qabu isiniin jedha ani seenadha seenaa tuubii hundumti keessanuu like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha kanatti aansuudhaan har'a oduu gaddaa tokkoon isiniif qabadhee dhufee innis maaliin yoo jettanii waama saba keenya uummata Oromoo irratti wal qabatee tibba kana wanta deemaa uummanni keenya Oromoo rakkoo akkamii keessa jira maal keessa jira kan jedhu jechuudha. Akkuma argaati jirru hundumti keenya miidiyaa kanarratti argaa jirra. Uummanni Oromoo rakkoo addaa keessa galaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa Wallagga irratti waan ta'e hundumti keessanuu dhageechanii jirtu jechuudha. Kanammoo uummanni Oromoo akkamitti ilaala waan kanammoo uummanni Oromoo hagam irratti xiyyeeffata kan jedhu immoo laaluu qabna jechuudha. Hundumti keessanuu dhugaa dubbachuuf gadda baay'ee namatti dhagahamudha. Seenaa kaleessa nugusoonni Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa turan har'allee deebi'ee nurratti raawwatamaa jira jechuudha. Har'allee deebi'ee saba Oromoo irratti dararraan geggeeffamaa jira jechuudha. Har'a uummata Wallaggaa Oromoota Wallaggaa irratti xiyyaara rukutuu jechuun kun waan baay'ee nama yaaddessu jechuudha. Har'a gadi baasanii haadha ilma abbaa bakka tokkotti rashanuu jechuun kun waan biraati jechuudha. Waggaa 27 bara wayyaanii jechaa turre bara maalii jechaa turre bara minilik jechaa turre baruma warri dirree waraanarra jiru gaafuma manaa bahu waraanaaf manaa bahee goonni immoo wareegama. Garuu haadhi abbaan mana keessatti waan Wallagga ta'eef qofa gadi baafamanii waraqaan isaanii ilaalamanii maaliif waan Oromoo ta'eef qofa dararamaa jira maaltu deemaa jira har'a seenaa kalee haasa'u qofa miti har'a maaltu Itoophiyaa keessatti deemaa jira maaltu saba Oromoo irratti deemaa jira jennee itti yaaduu qabna jechuudha. Kaleessa akkuma nutti maal jiran hayyoonni keenya xiinxaltoonni siyaasaa kaleessa ilmi Oromoo intalli Oromoo haadhi Oromoo asitti du'aa jirti. Inni garuu ilmi Oromoo garuu liyyuu haayilii jedhee yookaan immoo humna waraanaa jedhee yookaan immoo Itoophiyaantis ka'ee deemee lula isa hin ilaalanne keessatti wareegamaa jira jechuudha. Achi keessatti deemee du'aa jira jechuudha. Isaan garuu boruu egereen Oromoo maal ta'a kan jedhu har'a tilmaamuun nu rakkisu jechuudha. Nuyi siyaasa beeknetti miti garuu akkanumatti gaafa laallu tilmaamuun nu rakkisu. Maaliif jennaani har'a aangoodha hundumtuu Oromoo nyaachuuf wal nyaatti malee Oromoodhaaf toluuf miti. Har'a Tigreenis warri Oromoo jettu juuntanis warri Oromoo jettu tun faayidaa ishiitiif karaa ittiin dildila Oromoo godhachuuf malee nu fayyaduuf miti. Akkuma kaleessa aangoodhaaf jecha wal nyaatanii boru gaafa asiin warri nafxanyaatis isaan kana boojii dhufanii Oromoo qirca godhachuuf jechuudha. Warri sunis immoo juuntanis dhuftee jennaan Oromoo qirca godhachuudhaaf malee Oromoodhaaf toluuf miti. Akkuma kaleessa ni yaadatu yoo ta'e jaruma achi yoo mo'anne rakkoon qabu kan asii ibbiqiidha jedhan yookaan immoo duqeetidha. Maaliif uummata Oromoo hamma isheen geechu qabsaa'onni Oromoo hamma isaan gaan ni beekna achumaa warra juunta kana mo'annaa malee kuni rakkoon qabu jedhan. Kana jechuun har'a wayyaanee amma afaan funyaanitti hidhattee akkanatti gaafa itti dhalatan Oromootti gaafa as deebi'an immoo maal akka godhan yaaduun nama dhibuu jechuudha. Tilmaamuun nama dhibuu jechuudha. Du'a gatii hin qabne du'aa jira ilmi Oromoo. Asiin haadhifa baasa dhumaa jira. Inni garuu deemee Itoophiyaadhaafan adda koo dhaabaadha. Itoophiyaadhaafan du'a jedhee yookaan immoo abiyyiifan maalirra taa'edhee karaa ittiin abiyyi qabatan barbaadan isaan karaa ittiin mootummaa kana harka keessa galfatanii boruu garuu aangoo isaanitti fayyadaman barbaadan. Kanammoo nuti immoo sabni Oromoo falmachuu qabna dhaabbachuu qabna. Keessafuu uummata Wallaggaa bira dhaabbachuu qabna. Uummanni Wallaggaa dhumaa jira wallootti dhumaa jira walloon si'a meeqa rukutamee jira. Har'a eega Itoophiyaa ta'e Wallagga Itoophiyaa miti walloon Itoophiyaa miti Oromoon Itoophiyaa miti Itoophiyaa ishee kamtis kufi kan uummata miskiina irratti xiyyaara rukutu. Yoo haga fe'e ta'e yoo haga fe'e abaawunaa jiraatu waboonaa jiraatu maarinaa jiraatu isa wajjin karaa seera qabeessa ta'e loluudha malee akkamitti uummata irratti maqaadha ilma Oromooti biyya bulcha. Maqaadha ilma abbaa gadaatiitu Itoophiyaa bulcha. Garuu har'a Oromiyaan maal keessa jirti? Shimallis Abdiisaa ilma Oromooti. Oromiyaan garuu maal keessa jirti? Gaafa Wallagga irratti akkanatti xiyyaara rukutamu, gaafa Wallagga irratti namni mana keessatti rashanamu, ilma Oromootitu Oromiyaa bulchaa jira. Ilma Oromootitu Oromiyaadhaan geggeessaa jira.
Sole kaasa sagantaan har'aaf isinii qabadhee dhufee kana fakkaata an seenaadha. Seenaa tuubii hundumti keessanuu saabskraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Wal jajjabeessa wal jajjabeessinu uummata keenya Walloo fi Wallagga irratti dhumaatii jiraniif sagalee haa taanu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo wal bira haa dhaabbannu. Kanuma isiniin jedha yeroo biraa walitti deebinaan nagaan naa tura.